sigale wayyaane fi shaabiyaa fi fannoo jechuun abbaa fi ilma kha'araat kiiloo jiruus kun gartee narraa himi taayee asqasillaasee pirezidaantii Itoophiyaa Amaara narraa himi namicha kana gorsaasaa Daani'el Kibrat Amaara itti aanaan Amaara sigale jaartiin Amaara inninu Amaara mataan isaa Amaara kasi godhu yaada beekan sigale mee ati Amaarri already 4 kiiloo jira mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa eeydu kun kaminaa mee if gaafad yaala miitu mee gajjiif gaafad mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa hin eega jette ilmootee itti gabbartu qabeenya kee itti dhabdu mee Amaarrummaan ati eeydu kun kami kana miidha jettu mililik bara 4 kiiloo jira sigale mililik bar du'aan ka'eeti haasawu jira adwaan lolli mililikin jifate bar faarfameeti qeeroon isaan ichi geeysite arrabsamaa hidhamaa gidirfamaa caccabsamaa jirtii bar sigale caccabsamaa jirtii bar mee Amaarrummaan ati firraa eeydu kun kaminaa Amaara jechuun yaadarra walii gallee beeka anamma yooni yaada mililika baadhaan mililiki mataan kiyya siifin hima yaada bifaa miti amantii miti yaada namicha sanii qabaannaan ati namicha saniin tokko sigale wanni beekuu qabdu yaada kan mormaa jirru namootaa miti yaada kan ijaaraa jirru sirna sigale sirni yoon bilisoomin Oromoon kan qabsaa'uu tureef sirna sigale sirni yoon bilisoomin abbaa fedhechi geessi waa takka wanni tartun jirtu arra siinimne sheekaa buta sigale hay mililik abbaa keenya yenee lijee nagaa jiraadhuu jeeti boodarra abiyyi dhaammatee kute namichi wanti hoogganaan fannoo kunis ani ilma mililikii finja abiyyis ani ilma mililikii finja garaagarummaan isaan qaban kun afaan Oromoo beeka kun afaan Oromoon beeku garaagar kun furdaadha kun qalla kun irra dardara kun irra joolle kun gondari dalate kun bashaasha dalate yoo kana taate malee yaadaan garaagarummaan isaan qaban maali mee takka if gaafatte mootummaa Oromooti mitirkishoo Oromooti milliyoo Oromooti wanni ati itti jettu mee maali naa himi sigale mee maali naa himi hin jiru jechu namni seenaa mililik sirra faarsu nama tokko barsa lammii takka saba tokko kan jiraachiftuun seenaadhaanii bar aadaa isaatii bar afaan isaatii bar mee Oromoon aadaa tam piippiin ol qabdeef afaan kam afaan federaalaa gooteef Oromiyaa tam ijaarteef Oromoon gudeedamaa buqqaa caccaphaa rakkachaa bara mililik jennu san caalaa amma rakkachaa jirti Oromoon gosaan gandaan kutaa maaliin amantii wal qooddee maraachuu jirti sigale maraachuu jirti mee tokkummaa keenya keessa cimemo afaan keenya keessa kabajamemo aadaa teenya keessa kabajamemo sigale waan qabnutti arkannemo tan qabnutti dhabne mee naa himi sirna kana sirna Oromooti jettu kana naa himi ilma Oromoo 4 kiiloo jiraasin jamee maal arkatti harreen ilmoo ba'arra buufatti jette Oromoon oggii mammaayitu harreen ilmoo ba'arra ilmorratti ba'a buufatti jan sigale ilma tokko wanni deeysee guddifattee takka dukkaana akkasii gurguruuf takka qara'ee ka doktara sii ta'ee hafuura si fudhachiisuuf takka yoo qotee bulaa taate qotee ka gartee jibootaan gartee dachii sii qotee ati hara si fudhachiisuu gi'umniti ta'e gabbuute saniif ilma guddisuun si barbaachisaa
mootummaa wanni qabaachuun si barbaachisuuf kabajaa teetiin eeggachuu afaa keetiif aadaa tee misooma kee ittiin guddifachuuf yoo misooma kee jeese yoo si jeese yoo ilmoo si jalatti jeese yoo si gudeed yoo si buqqis yoo abbaa gadaa sirraa rashan mee oromoo ta'uun isaa maal sii godha naayim ilma kee ta'uun maal si fayyada mee naayim sigel tanaif gaafattee beeyta takka warrichi gad dhufaa jiru sun hundi bar obboleeyyan isaati warra wajjiin qorii takka keessa nyaatan warra wajjiin oromoo rashanuu turan warra wajjiin oromoo torchi godhuu turan wanni isaan irra wal dhaban amma muummichi ministeeraa ta'ee aangoonnatti mi'ooyitee gartee aangootana harkaa fuudhan irra wal dhabu jiran malee si caalaa isaantu jaallanii bar Gabratsiyoonii fi Abiyyi turra jaallanii bar anaa fi Abiyyi caalaa isaan turra jaallanii bar wajji nyaata wajji dhuga wajji ajjeesa wajji rashanan sigale wajji waan fedhan godhaa turanii jechuudha warra yaada tokko qabaachuu ture jechuudha ilmaanuma TPLF tu aangorra jiraa jechuudha mee TPLF abba firraa'ee dagaa ilma kunuunsaati ilma guddisaati abbaa firraa'ee gujjirtaa jechuudha adeeroo ifin sobiin kasibaasu yoo jiraate ijaaramtee mooraa oromoo jabeessitee waboo fi hayyoota oromoo kanaaf tokko wali gootee sigale tagartee khara oriitu tana qabdee walitti gartee wali marji gootee yoo faayidaati yaadeemta waltaha wal dhageeffadha wajjiyaa wal jalayaa sigale jetteeni khana yoo wal jala qabde sigale irra fayyadamta malee kanarra kanaan naawayya kanarra kana sigale bineensa guddarra bineensa xiqqaan naawayya jechuun maraatu bineensa afaan kembeeyne bineensa afaan kiyya beekuu turra naawayya jechuun maraatu bineensarra bineensi filatamun jiru bineensi bineensum tokkolleen siin naw obboleessu hayyu qabda beeka qabda wabu qabda waraana qabda sigale maal taate aktivisti qabda akka sheekaa butaa kana kadhugaa sitti hayyoota qabda akka Jawaar Mohammad akka taayee dandayaa akka maaliin siin jaga hayyoota kana lakkaa'e sigale kana qabda mi maal dhaba qabaateeti sigale lakki ilmummaa naan ajjeesu abbaan natti hin dhufinii bara abbaa firraa'ee gujjirte ilma mana kaayyattee abbaa firraa'ee gujjirtaa bara TPLF fi Abiyyi jechuun abbaa fi ilma waa takka garaagarummaan isaan qaban hin jirtu namni jaaree asiin ga'ee guddisee akkatti nama rashanan barsiise TPLF jechuudha abbaa fi ilma adda eeguu jirta jechuudha lakki abbaan natti hin dhufinii ilmi humna qabu kun sirrin nagatuu danda'a abbaan inuu laaffatee nama guddaa ta'e mee biyaadaa horatee dhufuu malchiisa maaltu beeka sigal ifiifuu ilmaa turra badaa jechuudha abbarra saniifuu laal xiqqoo dhaabbadhaatiif laala mee eegaan tanaata TPLF hangana jee booda eenyuutu akka oromoon tokko hin taane dhoorku jira ilma TPLF kana shayxaanticha kana abbaasaa yaade jira abbaan isaa haanaa dhufu abbaan kiyya haana bira dhufu abbaa kiyya yaade jeeti warra tokko tahee abbaasaa achi dhoorku jiru kana akka tokko hin taane irra dalagu jira jechuudha sigale mee tokkummaa jechuun maali dursa osoon aabaa'oon kaafaa'oon woboon maalin tokkon taane paartii Itoophiyaa keessa jirtuun tokkon taane dura paartuma bilziqinnaa keessaa tokkummaan ni jira hoogganaan jabaan tokko paartii ifii keessa tokkummaa uuma dursa mana ifii qulqulleessa ifiifuu qulqulluu miti maal qulqulleessa qushaashni maal qushaasha qulqulleessa keessisaa qushaasha mee keessootam qulqulleessa naayee namni fi fuddumada yoo angorra na shimallis afaanii baafatee bar mee angorra na kaasi jeeni bar waan ati nagoosifte hundu guututtiin biyyaalaa beeyima sigale jaalatee angorra dhiisisi fakkaatti shimallis ifiifuu qushaasha kami qulqulleessa
namni dura paartii tokko keessoo isaa qulqulleeffata jechuudha. Ichitti araara buusaa jechuudha. Ichi keessatti araara buusa. Namni paartii isaa keessa warra yaada tokko jaarmee jechuun maali? Nama yaada tokko qabu jechuudha. Amma warri bilziqina jaamu kun warra yaada tokko qabu jechuudha. Ilaalchaan, hujmaataan, raawwiidhaan no doubt warra yaada tokko qabu jechuudha. Nama yaada tokko qabu kanaa ganda gandatti dabaasee jira jechuudha. Khaanin Jimma jaa, khaanin Wallagga jaa, khaanin Shawa jaa, khaanin maal jaa, khaanin Hararge jaa, khaanin Mixiqqisho jaa, khaanin Meellejo jaa. Ifiifuu paartii keessattuu paartii biroo uumee diviizhinii addaa uumee paartiin isaatu waliin dubbiftu. Awwaan kana waaniin keessa beekuun siimu jira. Mee nama paartii isaarraa paartii ifii hoogganu keessa tokkummaan uumin. Nama paartiin ifii hoogganu gandummaa walit diree. Sigale? Nama paartii paarlamaa ifii hoogganu keessa taa'ee anaa Oromoo tanaaf akkana naan jettan jee gartee diviizhinii saba kana iddutti uumu akka biyyatti paartii mormituu ta'a yoo jabaatte aangorraa isa kaasuu deemtu wajjiin akkamitti tokkummaa uuma jettee yaaddame. Sigale? Mee akkamitti tokkummaa uuma jettee mee teetumaaf gaafata hangaafumaan si gaafachuu jira. Warri kaabaa tokko ta'ee dhufu jira. Oromoon tokko hin taatu bar Oromoon tokko ta'uuf. Sigale? Oromoon tokko ta'uudhaaf Oromoon araara kanaaf gatii hayyoonni Oromoo kafale eenyu kafale Itoophiyaa keessatti. Araara haa buufnu jechuuf Taayyee Dandayaa Areedoo amata lama hidhamee ilmaan isa ala facaafamanii xiqqaatee akkaawuntiin irratti ashagamtee namaa gattee waan isan geenyeen arrabsamee xiqqaate. Sigale? Haqa dhabee paartii ciniinnatee kunuunsee gadhaabe irratti sigale? Gadhaabe keessatti xiqqeeffame nageenya haa bu'u jechuudha. Jaawar Mahammad namni gartee qeeroo tana guutuu sochoosee Itoophiyaa guutuu bilisoomse. Lakkii lolli Tigraayin ta'u nagaya wajji haasa'uu qabnaa. Sigale? Nagaya wajji haasa'uu qabnaa. Lola kana oolchuun ni danda'ame jechuu irratti akkamitti kana naan jettan jaanii Hacaaluu Kimbil godhanii sababa san godhatanii amata lama. Mee hayyoota hunda laali. Taayyee amata lama hidhe Jaawaris amata lama obaasaa jechuudha. Nama nagaya buusiisaan jiru. Paartii keessan nama gaafii isa gaafatu hunda firraa fageessaa jechuudha. Dhugaa qabda akkana bar namni si gahu hin jiru. Bar namni kana ta'u hin jiru. Wadala gurguddaa kana ifi marsee kun gartee an ilmaan kiyyaan guddifadha aboo dhiifama naa godhisiin jaa uggeeti aboo maa akkana taatan jetteen. Sigale? Ilmaan kiyyaan guddifadha dhiifama naa godhisiin jaa. Waan akkanaa keessa nan nagine. Maaliif namichi nama qaceeluu miti. Ni beekan. Nama yoo gaafii takka gaafatte borummaa sin dubbifne sigale. Nama mariidhaaf banaadhaatii miti. Sigale? Itti aansuudhaan marroo dirribaa hoogganoonni biyya alaa jiru osoo hin hafin itti aanaa fi innilleen koree isaa wajjin woboo keessaa xaragamanii qilleensa mootummaan to'attu keessatti Tanzaaniyaa dhaqan nagayuma kana yoo ummata kanaa bu'e ja'aniiti Tanzaaniyaa dhaqanii jechuudha. Kafa caase sheeyxaanticha kana ilma TPLF kana kan isin abbaa fi ilma deeyidan kana si'e. Itoophiyaa irratti nu bulchi aangoo sirraan barbaannu Oromiyaa irratti ergamuu barbaannaa. Oromiyaa irra mootummaa ce'umsaa mootummaa waloo jaarranneeti. Sigale? Mootummaa Oromoo madaalu jaarranneeti. Booyyee fi harkarroo wali qabde tanaa miti. Sigale?
ilma namaa Oromiyaa irra jaarreeti mootummaa Oromoo fakkaattu Oromoo madaaltu gadhaabna. Please nuti federaala sirraan barbaannu Oromiyaa keessa qofatti nu hayyami jechuurratti sigale shayxaanni dhiiga dhuguun qabu yoo nageenyi bu'e dhiiga dhuguun qabu jechuudha. Jaartii wal lolchiisu hin jirtu, bultiin inni diigu hin jirtu, biitii inni diigu hin jirtu, sabni inni gosaan diigu hin jiru yoo nageenyi bu'e. Hujii shayxaanaa gartee bultii namaa diigu, gosaan nama diigu, gartee sabaa fi sablammii walirra kaasee dhiigni akka dhangala'ee dhiiga dhugu godhu sigale hujiin isaa kana waan ta'eef kanaan dhaba jechuudhaaf waboo gartee lubbuu isaa kennee sigale lubbuu isaa kennee mee an takkaa an du'ee bar xayyaaraan fixuu danda'an osoo Oromoo Ameerikaan no fly zone godhete gartee Jabuuti irraa eeguu turte marroofa xayyaara marroon deemanii fa osoo Ameerikaan akkas godhuu baatte marroofa inni dhukke godhuu ka'ee jechuudha sigale so osoon Oromoon akkatti gartee nageenyaaf jecha warri woboo kun xaragameechi dhaqee isa kadhachuu jiru hadiige kanaa jechuudha yoomsan qofa dhaabbatan manguddoon Daawit Ibsaaji Mararaa Guddinaaji warri karaa nagayaatiin haasa'u abbootii gadaa haadha siinqee abbootii qabeenyaa maarree jedhanii wali qabamanii waajjira isaa dhaqanii ololli fedhe haanurra deemu bilziqinnaa wajji walii galtan haanuun jedhani mee Oromuma tana iddutti nageenyi haa bu'u waanuma fedhan haanuun jedhanii arraba nu dhufuus ni fudhanna kaalaanu dhufuus ka keeysaanu dhufuus hunda ni fudhanna nageenyaaf jecha gatii sigale nageenyaaf jecha gatii eenyu ol ni khafallaa jedhaniiti sigale manguddoon tun itti dhayxee jechuudha. Manguddoo asiin isaan haasofsiisaa ichiin nama biroo haasofsiisee walitti dira bara akkana naan jedhanii bara akkana naan jedhanii bara akkana naan jedhanii yaa obboleessa asiin Daawit haasofsiisaa ichiin Mararaan akkana naan jedhan walitti hamata akkuma paartii isaa keessa godhu hoggi Maamma Faaraa bira dhufe Tamasgan Xuruunee hamata hoggi Tamasgan Xuruunee bira dhufe Qaallicha Amaaraa kana hamata sigale nama hunda wali jinneeyse namni hundi akka bineensa wal eeggataa jechuudha. Manguddoo tanaas tagartee olola hundanuu fudhate jettee dhayxe hunda fuudheeti bishaan jala yaase bar waan ati beeyturraa hin siimu jira bar Oromoon maaliif tokkon taane Oromoon maaliif waliin dhageenye Oromoon diinatti gaddeemaa jiru kana maaliif gartee tokkummaadhaan duran dhaabbannee waan je'ee namni yaadda'uufi sigale saani eegee khurmi eegee dhiigaa yoo si keessa jiraate mooraa san keessa loon buluun danda'aniin siimu jira sigale saniin siimu jira beekan pointii tiyyangatin manguddoon sun akkasitti olola fudhattee nageenya dhabdee arra namni isii biyya alaati isii dubbisu hin jiru hayyoota Oromoo waliin naqe keeysa namni isii dubbisu hin jiru araarri keeysan eeysa ga'e jedhanii manguddoo ummataa ol qabachuu dadhabdeeti sigale yaa rabbi boodarra maal godhe faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti sigale boodarra faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti ummanni kun heeraa hin beekanii jee arrabsiisee jechuudha. Saniifu Oromoon yoomsan qofa abbootiin qabeenya abbootiin gadaa sigale abbootiin amantii wali qabamteeti joollee waboo tana nuutu godhaa waan isiin si gaafattu qofa godhiif janii joollee waboo no problem isin abbaa keenya isiniif qabsaa'u jira sigale waan isin nuun jettan hundani fudhan hoggii isa dhaqanii khaanii dhaqan qaqqabaa fidaa mee namni siyaasarra wal dhabe tokko furmaanni isaa siyaasamu qaqqabanii fiduu furmaata yoo kana qaqqabanii fidanii kabirootu maggaara seena sigale
saniifu namchi kun hanga jirutti namichi kun hanga aangorra jirutti yoo paartiin isaa no dhaabbachuu qabde jettee wadalloonni fi intarrise kun gaa dura dhaabbatan jee yaadu ani akka waaqatti sujuuda bu'anii fi yoo wanni kun dura dhaabbattee namicha kana dhaabdee maritti as deebifte beeka malee waan rabbi fidun beekan malee waan qaallichi kun aangorra jiru namichi mujrimnu shaytaanni kun aangorra jiruun oromoon takka taatu hin jirtu tana gubiyaaf gubii gati abdii murud sigale oromoo takka taa oromoon maal taa tokkummaadhaan raayyaa ittisaa jaarree jara duraadha tokkummaa miti osoo guutuun oromiyaa dura dhaabbatte waan dhugaan qabneen injifachuu hin dandeessu namicha kana wajji yoo dhaabbatte wallahi injifachuu hin dandeessu namicha kana illee dhaamsa qaba namni hijibaan arra sifaarsu kun yoo xiqqis takka tufiin takka dhufti tokko ibbiraan gartu nu warra si khomatu kanaatu irra si yaata namni si mormu daawwitiidha nama si jaalatu si morma nama si jaalatu balleeysite siinja nama si jaalatu dhaappu siinja sigale warri arraayizoo shabbichu kana kararra jirtaa bar namni si ga'u hin jiru siinjuu kun hundi warra gaafa allayyattichi dhiyaate duubaan itti si dhiite sigale kun Awurooppaa kun Ameerikaa kun Kanaadaa saagalu ani miskiinota isa jala yaa'uuf hin dhaama namichi private jetti bitatee jira ifi anytime yeroo barbaadetti balali'uudhaaf qophiidha anytime isi warri gartee konkolaataa mitiitiyaa wadalaa hin qabne harree baqattanii hin qabne gaangee waan guddaa warri arra gartee namicha kanaaf jecha ummata oromoo madeeysaa jirtan sigale warri arra gartee intala oromoo gudeechisiisaa jirtan warri qabeenya oromoo hunda zarafsiisiisaa jirtan yaa weelaka wayyaaneen jabduun sunu jabaan rabbuma tokkicha wayyaaneen sunu arra facaatee qiyaamaa keessa jirti bilziqinnaa bubuutu ifiifuu gartee qilleensarra malee lafarra hin jirre tan dhiisi tan gandaan namichi diigee gosaa waliin naqee sigale wallagga jaani sigale wallaggaa fi shawaa kopha waliin naqa shawaa fi harargee kopha waliin naqa harargee fi arsii baalee fi arsii kopha waliin naqa cufa waliin naqee namni kun bineensa ta'e warri biiroo keessa tattaa'u hamma jaalaa balu maarriyaa balu jee gartee caffee keessa hojii tattaa'u kun tokko waliin dubbisu ani sirriitti hin beeka kana hunda ka godhu isa taayyee fi shimallis hunda waliin naqeeti taayyeenis si kararra jira yoggi shimallis guddaan guni babuuf jechaa jaan si gale hunda waliin naqee idduu ta'a jechu abbaan nagaa isa namni hundi dhufee isa waliin mata si gale ibiyyoo jaartiin si hojjira fuutiddee nadda wala jaajaan si gale soo oromoon dammaqu qaba kanafirraa arku qaba namichi aangoo isaa malee waa takka waan irra kaayyate hin qabu feetu shayxaana ta'e feetu oromoo ta'e feetu oromee ta'e feetu waan feete ta'e yoo isaaf sagadde haala wasaalan feetu waan feete ta'e yoo isaan saganne suma dhabamsiisaa